Fagoo fiidiyoodhaa bakka adda addaatti kanneen garee miidiyaa hordoftan daawwattootaa fi hordoftoota garee miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin qabu isiniin jecha oduu yeroo kanaaf qabnu matootii oduu dursanii isinitti himna. Xumuramuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee aktivistoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa akkasumas artistoonni yaada garaagaraa kennatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed diinota Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa seera cabsaa jiran irratti tarkaanfii cimaa ni fudhanna jechuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kan turan obbo Maammoo Miratuu itti aanaa pirezidaantii baankii misooma Afrikaa ta'uun muudamuun isaanii dhagahame. Kanneen jaaman hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansina. Bu'aa xumuramuu hidha guddicha Abbayyaa ilaalchisee muummee ministeera duraanii obbo Mallas Zeenaawiin dagatamuu hin qabu jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed hidha Mallas Zeenaawii jechuudhaan hidhicha irratti muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed gama hariiroo dippiloomaasiitiin dogoggora akka uume hima. Ijaarsa hidha haaromsaa qabeenya tarsiimoo Itoophiyaa isa barbaachisaa ta'e kana hoogganaa qofa osoo hin taane namoonni dhimmicha keessa jiran hundi lammiin boondii bitate hundi konkolaachiftoonni meeshaa geejjibanii loltoonni hojii kana eegan injiineroota fi hojjettoonni ijaarsa kana raawwatan dippiloomaatonni piroojeektii dirree idil addunyaa irratti leellisanii fi kana fakkaatan hundi isaanii milkaa'ina isaa keessatti qooda fudhattoota kaja obbo Jawaar Mohaammed haasawaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miidiyaa biyyattii irratti waa'ee hidha haaromsaa ilaalchisee dubbatee hordofuudhaan Abiyyi dogoggora balaafamaa waliigaltee sochii keessatti hojjete sirreessuu fi piroojeektiin akka xumuramu hayyamuun itti gaafatamummaa isaa ba'eeti jira. Haa ta'uutii malee gahee murteessaa abbaa hidhichaa isa guddaa Mallas Zeenaawii gad lakkisuuf dheerinni inni itti deeme kan nama qaaneessu jechuudhaan katabe. Itti dabaluunis Mallas Zeenaawiin gahee isaa adeemsa teeknikaa qofa osoo hin taane Dr. Abiy haasawaa isaa keessatti hidhichi Mallas Zeenaawiin eegalee waggaa tokkotti biraa wareegame jechuudhaan qooda Mallas xiqqeessuuf yaale jechuudhaan Abiy hambaa Mallas Itoophiyaa irraa haquuf cimee hojjechuun dhaabbilee maqaa Mallasiin jiran hunda diiguun maqaa jijjiire. Abiy hoogganaa sammuu qabu odoo ta'e hidha haaromsaa kana maqaa Mallasaatti akka jijjiiru qabu dubbateeti jira. Barruu obbo Jawaar Mohaammed hordofee yaada isaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin kan barreesse artistiin Oromoo fi qabsaawaan artist Galaanaa Gaaromsaadha. Namni jalqabeef hin xumuru nama ayyaana qabuutu nama adda qabuutu waa hojjetee xumura jechuudhaan injifannoo Oromoo Ormaaf kennuun gantummaadha. Kan eenyu dhagaa itti baatee eenyu dhadhaa itti nyaata. Hidhi laga Mormor Abbayyaa mallattoo tokkummaa fi cichoominaati. Biyyi qabeenyaan bareeddi, qabeenya immoo abbaan bareeda. Oromoon durdur laga guddaa kanatti irreeffachaa akka turan seenaan ragaadha. Lagni honnuuf iddoo galatarra dabree Ormaaf Suudaanii fi Gibxiif ammoo koompaasii jiruuf jireenya isaanii ture. Sababa dhiibbaa walgaarreeffannaa siyaasaa fi kutannoo dhabuu dhalootichaatiin bakka galataa sunuu hafee warra baargamaa qofaaf faayidaa kennaa ture kaja'u artistii Galaanaa Gaaromsaa abbaa faatii keenya yaada qulqulluu uummata biyyattiitii fi ollaa keenyatu fayyadu danda'u irratti waliif galanii qonnaan bulaan barataan barsiisaa fi daldalaan osoo hin hafin hunduu boondii bitate. Oromoon gaafa lolaas gaafa tolaas yaada biyya fayyadu irratti if qoqqobee hin beeku. Adawaadhaan gabbayyaatti gahee leencaa kan ba'e Oromoodha. Namni jalqabeef hin xumuru nama ayyaana qabuutu nama adda qabuutu waan hojjete xumura. Warra gamtaa qabuutu waan xumureen bareeda. Wanti kun dhaloota keenyaaf salphaa fakkaatus waan tasatti carraan argame odoo hin taane waan cichoominaa fi tokkummaan argamedha. Hidhichi qormaata bu'aa bahii fi aarsaa hedduu keessa lufee kan gammadu warra ashaaraa achi keessa qaban jechuudhaan yaada isaa golabeeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed diinota Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa seera cabsaa jiran irratti tarkaanfii cimaa ni fudhanna jechuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Akeekkachiisa kanaanis humni waraana Itoophiyaa qaamota nageenya biyyaa jeeqanii fi yaadan irratti tarkaanfii akka fudhatuu danda'an kan ibsan yoo ta'u diinota Itoophiyaa yeroo irraa gara yerootti baay'achaa akka dhufaa jiranis Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Ministeerichi haasawaa isaanii keessatti humnoonni nageenya biyyaa eegsisuu dhagaheen isaanii kan jedhan yoo ta'u Itoophiyaan dhimmoota nageenya biyyaa irratti qaamota dhiibbaa uuman kamiyyuu obsitee kana booda hin ilaaltu yoo jedhanii qaamota nageenya biyyaa jeeqan kana karaa humna nageenya qofaan osoo hin taane diroonotas fayyadamanii nageenya biyyattii eegsisuudhaaf kutannoo akka qabanis himanii jiru. Misooma dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru wal qabatee diinonni hedduun Itoophiyaa irratti baay'atanii jiran ministeerichi kan jedhan yoo ta'u nageenya biyyattii mirkaneessisuudhaaf waan hundaa ni hojjenna yoo jedhanii qaamoleen tokko nageenya biyyaa boorisuuf socho'an irrattis tarkaanfii ni fudhannaa jedhani. Ministeerichi itti dabaluudhaan kanaan dura Itoophiyaan nageenya biyyaa eeguudhaaf humnoota lafa irraa qofa
fayyadamaa turte kan jedhan yoo ta'u kana duras Itoophiyaan diroonota adda addaa biyyoota alaarraa bitataa akka fayyadamaa turtee fi yeroo ammaa kana diroonota biyya keessatti oomishamaa jiran kan gabaa addunyaatiif dhiyaatan ta'uu himuun diroononni amma oomishamaa jiran kun xiqqeenyi isaanii hanga kiisha keessatti qabatamuu akka danda'u fi iddoolee garaagaraa deemanii qilleensarra opereeshiniiwwan garaagaraa geggeessuu akka danda'an kan keessa jiran ta'uu himuun diroonota amma oomishamaa jiraniin diinota irrattis fayyadamuu akka danda'anis haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. Kana booda Itoophiyaan diroonota biyya alaa irraa hin galchitu kan jedhan ministeerichi keessumaayyuu daawwannaa isaanii guyyaa har'aa bakka dirooniin itti oomishamu argaman irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaan kana booda diinota biyya keessaa fi biyya alaa nageenya biyyattii boodessuuf socho'an irratti tarkaanfii kamiyyuu ni fudhatti jedhanii jiru. Waggoota lamaan darbaniif hoogganaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Maammoo Miratu guyyaa har'aa itti aanaa baankii misooma Afrikaa ta'uun filatamaniiru. Obbo Maammoo Miratu guyyaa dheengaddaa fedhii isaaniitti hooggansa baankii biyyaalessaa irraa gadi dhiisuu isaanii fuula miidiyaalee hawaasaa irratti kan barreessanii turan yoo ta'u guyyaa kaleessaa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti sirni galateeffannaa fi geggeessaa taasifamee fi kan jiru yoo ta'u guyyaa har'aa kana baankii misooma Afrikaa keessatti itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan filatamuun isaanii dhagahamee jira. Obbo Maammoo Miratu sadarkaa barnootaan Ameerikaa keessatti Yuunivarsiitii Harvard irraa hooggansaa fi Public Administration kan eebbifaman yoo ta'u misooma diinagdeetiinis maastersii akka baratanii jirantu himamaa fi Yuunivarsiitii Pretoria fi Yuunivarsiitii Amsterdam irraa daldala fi investimentiin digirii kan qaban yoo ta'u dabalataanis digirii isaanii jalqaba Yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee seeraatiin geepha argachuun xumuranii akka jiran Abbaay TV irraa kan wabeeffanne yoo ta'u guyyaa har'aas obbo Maammoo Miratu itti aanaa pirezidaantii baankii misooma Afrikaa ta'uun muudamaniiru.